Kabajamtoota akkasumas kabajamtoota jaalatamtoota maatii jalatti kan argamtan nageenyi waaqayyo bakkoo isin jirtanitti baay'ee tokkoleewwan koo akkam jirtu isiniin jedha. Egaan obboleettiin keessan baay'ee tokko nagaadha. Egaa baay'ee tokko si yaadeen jira, walirraa babbannee jirra. Guyyaa har'aa immoo dhufee isin gidduutti argamaan jira. Akkasuma YouTube koo like, share, subscribe gochuudhaan jajjabeessuu hin dagatinaa isiniin jedha obboleewwan koo. Egaan baay'ee tokko nagaadha. Guyyaa har'aa goddanyaati wajjinan jira. Innaa ishee wajjiniin wanta tokko wanta biyya irratti jiru isin bohaarsina. Akkasuma amma akka naannootitti jechuudha. Haalli qilleensas maal fakkaatu Oromiyaan baay'ee magariisa irra jirti jechuudha. Yeroo kanatti baay'ee kan namatti tolu, baay'ee kan des nama jedhudha jechuudha. Innaa akkasanii iddoo nuti itti argamnu iddoo magariisa des nama jedhudha waan ta'eef akka daawwattanii YouTube kootis like, share, subscribe gootan abdii guddaa isinirraa qaba. Egaa kana fakkaata jechuudha. Kinoo inni kun immoo hin beektan jedhee yaada dinnichaadha. Dinnichaan dhaabatee kotkaatoo irra jira jechuudha. Amma akka yeroo kanaatti akkasuma immoo haalli inni ittiin magariisa ta'een margee des nama jedha jechuudha. Bakki itti argaman hundumtuu jechuudha. Kanaafiyyuu kana fakkaataa sirriitti daawwadhaadha. Viidiyoo koo immoo like, share, subscribe gochuudhaan jajjabeessaa isiniin jedha. Innaa akkasanii isiniin jedha obboleewwan koo. Waan hunta hundumaayyuu laalaa jechuudha. Das namadha safarrii qilleessi baay'ee kan namatti tolu. Innaa kanaafan isiniin jedha obboleewwan koo. Jara kanneen hin barsiistu ture. Jarri kanneen nama barsiifaman hin beekan isaaniyyuu hin beekan. Maal akka hojjechaa jiran? Innaa jabbiidha, hooladha hin beekanii. Maal hojjechaa akka jiran? Dheedaaru akkasas dheedaa jiran jechuudha. Innaa akkasanii daawwadhaa isiniin jedha baay'ee namatti tola. Meelmayyoo ta'u fuudhe. Anteeri finna jabeessu. Innaa akkasanii makiinoo ana biratti kan argamtu ishee tanaadha waan taateef nageenya waaqayyo isin gaafachuu hedduu waan ta'eef ishee wajjiniinis nageenya waaqayyo wal gaafadhaa isiniin jedha. Egaa hiriyoota kootiin wal bari. Kabajamtootaa fi daawwattoota birqee yuutoo akkam nagaa jirtanii nageenya fi araada jiran waaqayyo bakka fedorte isiniif baay'atuun jedha. Itti aansuudhaan obboleettii teessan obboleettii teenya jajjabeessuu hin irraanfatina. Share, subscribe gochuudhaan wal jajjabeessaa jedha. Anis goddanyaanis bakki nun jirrus baadiyyaa jirra. Bunootii margee qaamnis gahaa jira. Qunni minaa warri qunni buqqifachuu barbaadanis nutti koottaa jedha. Kunoo jabbiloonnis akkatti eedaa jirti. Hoolonnis isiniin jedha. Waan hunduu gahee kan biyya keessa jirtanis kan biyya alaa jirtanis isiniin jedha. Haalli jireenya biyya alaatis maal fakkaata? Kan biyya keessaa kana fakkaata? Isinis warri ala jirtan nagaan biyya keessatti waaqayyo isin galcheetoo gara biyya keessan isin agarsiisuun jedha. Kabajamtoota fi dhaggeeffattoota birqee yuutuuf daawwattoota. Egaa akkuma argitanitti kinoo goddanyaan tiyya baay'ee tokko nagaa isin gaafatteerti. Warra biyya keessas jettee warra biyya alaas jettee kana fakkaata. Innaa bakka haala kanaanii turtii gaariin wajjin taasisaa. Egaa amma haalli nuti itti deemnu iddoo isaa yookiin magariisummaa isinitti agarsiisna. Kan baay'ee namatti toludha. Akkanatti isiniin jedha qunni akkanatti buqqifatanii isiniin jedha kan hin beektan garuu natti fakkaata gisee qaamee deemtan. Yaa baabilee jettaniin akkas gisee keetti ji'a meeqa bichaa tafe isiniin jedha ji'a sadii bichaa tafe arfaffaadha kan keessa jirru kanaanii akkasii. Abaabilee kana baay'ee jettee yeroo hin beeku garuu
yaa abaabiillee roobe jedhanii miti wayyaa akkanas siniin jedha meeshii qullii kana dabaliin buqqisi yeroo keetitti akkamitti buqqifatte yeroo qaamatti akkanatti buqqifadhee tanan kanna dhufellee hin beektanii matiiree akka mataa keessatti hin gaccira akkanatti akka mataa keessatti hin gaccira inni beektanii siniin jedha akkasii magariisa lafti hundinuu amma balgii faca'ee dinnichi faca'ee kan ganaa hafee baaqelaa qamadii waan hundumaa isin jedha daa'imni sun immoo bareeddu isin jedha akkana isin jedha daa'imni kaa agartanii namaa fi wariin qabu abbaa qabdi immoo jalaa fudhannaani akkatti shiinaan ushe siifan deebisa kun osii deebise haadhaa deebise kun argitanii haati ilmoon gattu jechaan agartanii akkatti ilmuudhaa bulchu akkasa siniin jedha jabaadha. Egaa daawwattoota koo viidiyoon nuti guyyaa irraa isinii qopheessine kana fakkaata. Isinillee moo'ituyyuu viidiyoo keenya daawwattanii akka itti bohaartan abdii guddaan qaba. Kana fakkaata jechuudha. Yuutuubii kiyyallee laayik sheer godhaadha. Yaadni ati qabdu hin jira? Yaadni inni qabu wanni hin jedhuuni margi kana fakkaata algaa hadhiisa ta'u asumarra bulaadha. Akkasitti tolee jechuudha boota. Natti tolee magariisummaa irraa marga irraa gisee bunaa ni beektanii gisee gannaa ammoo akka biyya keenyattis nama jedhuun beektanii gisee buna galabaa waamanii gisee gannaa ammoo deebisee dachee magariisaa akkas isiniin jedha biyya teenya badhaatuudha isiniin jedha kan maal fakkaatamee keessan biyyi isiniin jedha haga biyyatti galtoonni biyya ormaa biyya keessa akkana isiniin jedha Aga biyya ofiitti galanitti sirriidha. ani mee kasi gaafadhu keessaa tokko haalli jireenya biyya ormaattii fi haalli jireenya erga biyya keessatti galtee maal sitti fakkaata isiniin jedha gaaffii sirraa qaba. Ay haalli jireenya biyya ormaa jechuudha. Baay'ee shaggaadha garuu firii ta'uu irratti jechuudha. Han biyya kee ga'u hin jiru. Natsinnatiin yookiin firii taatee jiraatta. Kanaaf kan biyya kee ga'u hin jiru. Kanaadha garuu immoo hamma irra jirtu sanitti biyyi irra jirtu sanittis biyyuma keessatti fakkaatee ni jiraatta garuu inni suni hamma irra jirtu qofaaf garuu biyya kee keessatti wanta addaa dabarsuu dandeessa. Biyya ormaa keessatti immoo wanta adda addaa kana dabarsuudhaaf sitti toluu baachuu danda'a. Kanaaf akkasiin jedha atillee immoo argitee galtee akkasitti fudhattee simmoo kamturra biyya keeti immoo biyya ormaa irra turtu santuyyuu haalli isaasiif mijataa ture siin jedha. Garuu akka hedduun jette sani maaltu akka biyya maaltu akka haadha ofii jette. Akka sanii kan biyya ofiitis namaa ga'u hin jiru kan haadha ofiitis namaa ga'u hin jiru jedha. Maaliif hoo jettani biyyi ormaa biyyuma ormaati jireenya birrii tanaati biyyuma ormaa wayya haala jiruu jireenya sitti tolee haala waan hundaati biyya ofii wayyamaa akka biyya ofii hin jiru. Natsinnatii keetii eenyummaa keetii baatee galuudhaaf biyya ormaa garuu birriidha. Silaatii keenya eeggata kaalutii keenya eeggata. Biyya keenyatti immoo yookaan wanti sun hundi sii guutuu danda'a. Karaa saniin gaarii jechuu hin dandeessa. Garuu miidhamnis ni jira faayidaanis ni jira biyya ormaa hin jedha. Biyya keessatti garuu miidhamtullee lammii kee keessa jirta waan ta'eef lammiin kee wal si kaasa. Garuu biyya ormaatti odoo waa taate kan si kaasu hin jiru. Kanaafuu biyya ofiitti caalaan jedha. Tolee yaada kee guddaa nu ibsu keessatti guddaa galatoomis hin jedha obboleewwan keenyaafis nu ibsitee nufillee nu ibsiteerta. Innaa akkasanas hin jedha. Magariisni bakka haala kanaan baay'ee namatti tola jechuudha. Iddoon kana fakkaataa Oromiyaan keenya biyyi keenya namatti kan toludha. Baargamoon illee kana fakkaata laala jee. Baargamoodha ila. Baargamoo. Inni kun immoo baargamoodha. Baargamoo jedhama. Balgiin margee jira. Koottayi akkuma qaammee dhuftanii yeroo dhuftanii balgiillee sukkuummattanii akaayii garbuu nyaatanis hin jenna. Akkasanii viidiyoo keenya immoo xumurarra jirra. Akkasuma like, share, subscribe gochuudhaan nu jajjabeessuu hin dagatinaa isiniin jedha obboleewwan koo turtiin keessan bakkuma jirtanitti nu faana haa ta'u isiniin jecha. Egaa asumarratti xumurra viidiyicha turtiin keessan nu wajjin haa ta'u baay baay isiniin jenna. Baay. Baay'ee isin jaalanna baay'ee isin kabajna isiniin jedha obboleewwan koo bakkuma jirtan hundumattu.